erga kee digdamii tokko digdamii lama ta'e koo meeqa taa'ame? Digdamii lama hin caala kan koo bargate. Taayibaa ta'uyyuu digdamii meeqasti umurii makiinatti? Maa sabdoot ani yoo amman harkaa barri Itoophiyaa 2017 amma akka Itoophiyaatti 18 yaa 17 miti 17 moo 16 tole 17tti jaa waggaa 23 jechuu keetiif bara waan akkasii kan keessii gammatu waan meeqa taa'ame koo wallaahi hin sobdu waan umurii koo hin sobdu okay ግምት ነው ገሩ ያኒ ኢንሶም ገሩ yoati sana yoatu amma muriin koo hin gahinimte sanaa waliin jedha ayyeenatti okay didamii torba ma daa'ima sitti fakkaadha yoo na ilaala didamii torba tuuttoo dhamu joo didamii torba ishee soddomii tokko no dhugaa dubbachuun an nama ammaa miti maaleesh wallahi ture rabbumatu ijoollummaatti na hambise malee umuriin baay'ee achi fagoo maasha Allah tabaarakallah meeqa ishee soddomii afurii akkii boo sanaa olee inki jibaar ta'e mee miidiyaa kanarratti yeroo na argitu fuulli kun waggaa 10 har'aas kanuma waggaa 10 har'aas kanuma siigalee waggaa 10 har'aa eessattan si beekatti waggaa 10 har'aas kanuma dhugaa dubbachuu bara 2015 kanuma areedan hin qabu malee bara 2015 kanuma jechuudha. Dhiigas akka naannuufa kennu dhukkoo mandulloo maara barbaada kittiin argin. Dhugaa dubbachuuf ijoolleen ati maal taate kan naan jedhan baay'eetu jiru. Kora taati maal taate amma hiriyoonni koo fuudhanii kan ilmaan baay'ee qabanu jiru. Namni daa'ima na si agar. No never. An daa'ima miti. Ishee umurii keessa dhugaa himi. Isa dhugaa. Isa dhugaa yoo ta'e umuriin koo alana 30 torbaffaa ምናምን ያከሰኝ ሙቀሰመን ቢላ ጀድ ማፈን ከከደሪ ሶባክ ከከና ወላሂ ጀቴ ከከቴና ሲነመነ የወሰነንታኔ ነመኑ ሲትሄድማ ሲነመነ እንጀለ ሹ እንደ ሲትሄድማ ተሴረፈ ያ ኢላሂ ሹ ያኒ كيف ربنا باسي Ijoo beekan kana banen seenaa wallahi billahi asiina jalaa citee kaywa yeroon akkasitti taa'una jalaa cite. Ashee amma himi umurii keessa dhugaa. Kana singaa 30 olii bas qaban 30 olii. Maashaallah gana daa'ima fakkaata bare. Lakkii bu'aan daa'ima miti alhamdulillah. Areeda isa dhufu waggaa 10 irraa areeda kana nan fidaa kunnatti ba'uunsi waggaa 6 garuu ammallee kun suutaan dhufaa jira. Yoo suutaan dhufaa miilaan dhufamu. Ma miilaan akkam godaa ollee. Miilaan utuu dhufeeyyuu areenni moo zariidhaan isi lamaa baaruuf garuu waggaa 10 yoon dheerate ta'e ati waggaa 10 jiraanne yoo. Waggaa 10 akkamittan du'a bu'an yeroo hunda rafee ka'e yaa ilaahi waggaa 2000 ilal hawwiin koo waggaa 2000 jiraachuudha. Yaa ilaahi hin jedha harka koo ol qabe. Harka koo ol qabe jechuudha. Waggaa 100 miti waggaa 2000. Yaa rabbi hin jedha wallaahi dhuguma harka koo taa'in akkana godhe yaa rabbi nan dulloomsinii umurii koo shabaabummaatti na hambisi yeroo hunda du'aayin koo kana biraa hambisi. Umurii koo shabaabummaatti na hambisi. Lafee qofa tafteeti. Dhaggeeffadhu ka fiteen kaa. Dhaggeeffadhu ka. Shabaabummaadhuma kanatti na hambisi nan dulloomsinii qaama koo narraa hin fixinii yaada koo narraa hin jijjiirinii beekumsa naa kenni waggaa 2000 naaf kenni uma biyyi keenya taatu kana na agarsiisi. Ijoolluma shamarran keenya madaamii yaa kaddaama jettee waamtee ifattu kana isa jarri biyya ofii keessatti madaamii ta'anii nama hojjechiifatanu na agarsiisi. Dhiira keenya biyya isaarratti abbaa ta'ee gamoo ijaarratee qonna sangaa kana hayawaana qamadee qotee cinquu dhiisee akka biyya namaatti taankiif doozeriin lafa qotee liiftii tuqatee mana isaa keessa gamoo keessa ol bahee gaddeebi'u yaa rabbi na agarsiisee dheen du'aayin koo kana inni guddaan. Siigalee
akkasi bar inni lammataa yaa rabbi hayyoo biyya keenya qoraan falatanii dugdatti baatanii geessanii gurguranii ilmaan ofii jiraachisan. Hayyoo biyya keenyatti hayyoo koo babbareedduu guguraatti Harargee laga bishaan waraabbattu dhabdee bishaan hin taane waraabbattee dhudhu kana isasiin gamoosii keessaa bishaan dhugaatii waraabbattee laal biyyi keenya biyya bishaaniiti bar. Bishaan waraabbattee jimaa ala baaftee gurgurtu teesseetti bashannantee qamaatu liiftii tuqattee ol baatee gadi buutu yaa rabbi na agarsiisin jedhaan. Ummata koo Arsii ummata babbareedaa gagarraamii yeroo hongeen dhufee rukute hongeedhaan na jalaa rukutamu kana yaa rabbi isaa bashannanuu isaa bilisoome biyya isaa kana keessaa zanaa hidhee guyyaatti 5 ja'a nyaatee uffatee dibatee dhiqatee zanaa fataa hidhee jiraatu kana ijaan na agarsiisin jedha. Yaa rabbi yaada abbaa Jifaar qabatanii du'an sana galmaan ga'ii fi ummata isaan jaallatan Afrikaa guutuu bilisoomseedhe waggaa 2000 kanaafan taa'u hawaa jechuun an ummata kana bilisummaa gabrummaa keessatti argaa ijoollee mana madaam ta'anu achitti argaa obboloota koo Liibiyaa keessatti harki isaanii hidhamee gabroonfamu argaa siigalee obboleewwan koo bara baraan soorata qurxummii ta'anu argaa akkasitti duuna naaf lama duudha jechuun bilisummaa keenya argee duun filadha kanaaf waggaa 2000 kadha jechuudha. Rabbi siif haa taasisu. Dalate waggaan 2000. No, danuu miti bar danuu miti. Gizee sanatti koo giidoo kan kee dhabdee maasabiyaan kee hin jiru ijji kee shuu faayidaa. Rabbi bar namni durii amma fakkeenyaaf yeroo dur namni umurii dheerata guyyaan tokko dur akka baatii 10 yookaan waggaa tokkooti jedhan guyyaan tokko dur yeroo nabi Adam fa'a yeroo ummata durii sana yeroo namni waggaa 1000 jiraatu yeroo namni waggaa 500 fa'ee jiraatu baay'een dulloomu bar jajjabaa qaamni isaa achumaanii yeroo sana gaa waggaan tokko immoo maal jedheen sitti hima waggaan tokko baay'ee achi fagoo dheeraadha baay'ee akka waggaa 50 har'aatiin madaalama. Gaaf tokko hayyoo wayitii muka jala teessee sagaddee kaatee du'aa kadhattu nabiyyii wayitti dhufee yaa hayyoo maal kadhataa jirta jennaan ayi jettee ituun yeroo nabiyyiidha immoo nabiyyiin sun immoo waa'ee dhufaatii nabi Muhammad dubbata yeroo maal kadhataa jirta jennaani ayi jettee utuu rabbii ummata nabi Muhammad keessatti na uume utuu yeroo sana ta'e jette maali jennaani waggaa koo guyyaa koo yeroo hunda utuun salaata irratti du'uun filadhaa jetteen maaliif jennaani isaan umuriin isaanii waggaa 50tti du'u umuriin isaanii yoo ol fagaate waggaa 50 60 haga 80ti dhibba geenyaan rafanii du'u waggaan isaanii gabaabaadha keenya immoo waggaa 500 jiraanna waggaan 1000 jiraanna 800 jiraanna kun immoo guyyaan tokko immoo akka yeroo isaanii amma waggaa kanaati waggaa kana waan waggaa tokko ga'e ofiif sitti fakkaataa jira fakkaataan jiru akkasuma bar isaan immoo guyyaa tokkotu akka waggaa keenya 5-6tti ta'a jechuudha. Kanaaf ani umurii dheeradhee bilisummaa keenya arguun barbaada du'uun barbaada dhugaa dubbatu. Yoo jannata naa kenne biyyuma lafaa irratti boqonnaa gaarii naaf kenna dafee du'uun barbaadu. Rabbi siif haa taasisu. Amiin. Rabbi amiin. Leesh kolfate. Ai nanasabe garuu yaa niimaan isaa guddaadha. Waggaa 100 meeqas jiraachisee yoo akkuma kana si taasisuu giidoo qaba si galee isatti wanti ulfaatu hin jiru gatii ta'ennaa. Gan yaa Rabbi siif haa taasisu. Ashaabal kaabii waggaa 300 rafee quba qabdaati 3,000 moo 300 ashaabal kaaf nama 7 wajjin saree tokko Maaksimiiliyaanoos jedhama. Inni Maaksimiiliyaanoos jedhama. Sareen isaanii Kamiteeriyoos jedhama. Waggaa 3,000 moo 300 rafanii 3,000 natti fakkaata moo 300 kanuma lamaan kee irra rafanii bara rabdu
ila irriibamani hin miidhamani amantii kanarratti dhaloota Yesuus Kiristoos yookaan nabii isaa boodaga. Sababuma amananii jecha fannifamanii reebamanii maatiin isaanii jala ajjeefamanii dararamanii nama saree wajjin 9 ta'anii 8 moo 9 ta'anii boolla keessatti baqatan jabala keessatti. Gaafa kana deemanii warri suni